hangaatu maqaa kana hedduun jaalladha hedduun kabajallee kabaja maqaa kana qabu osoo beeyte waan asin joorraa waan hin jettu amma waan sirraa fudhadha maqaa kiyya kana beektaa wallahi dhaggeeffadhu maqaa kiyya kana jechuudha wallahi lazim kennaa abbaan kiyya addunyaa kanarra naa kennee yoo jiraate hangaatu jechuun dammoo jechuudha Oromoo biratti alaabaa si duuba sanii gartaa miti Oromoon akka alaabaatti illee ilaalti maqaa hangaatuutiin waa hedduu ibsatti si galee artistoonni Oromoo hayyoonni jechuudha ilaa ammaa qeerraa macarrashaa albama Andu'aalamti walakkifame innillee sirbee jira si galee Qamarii Ali Birraa Adamaaruun Kadir Sayid Kadir Martuu Adinaan Taajuu Shurrubbee Taajuu eenyuti gahaanis Taajuu Mahammad Taajuu Masalaa Taajuu Mahammad illee wanta galakkisee hangaatu shuu mee artistootuma ta'ee kan maqaa kiyyaan hin sirbin hin jiru. Akkamiin ilaalanni beektaa maqaa hangaatu kana wayii ittiin ibsatan bakka waa wayii mistira wayii kana namni beeknu tokko ni beektaa akka akkas ta'e. Hangaatu sirba hiika hangaatu jechuun jecha Oromoo keessatti yeroo hedduu bilisummallee itti ibsatan akkaataa ifa tokko itti ibsatan hangaasuu irraa kan ka'u hangaatu waa hedduudha sanuma. Akkuma keetii kana jechuun hangaatu jechuun akkuma keetii ifirraa hangaatii huccuu ofirraa yaartu kan akkanuma kanallee itti ibsatan jechuudha. Siigalee hangaatu sana keessa waa hedduu jira. Hangaatu jechuun akka nama arjattis akka nama rakkataa biraan kunnittis ni ilaalama. Hangaatu jechuun bakka siigalee daabboo irraayis hajaan qabu. Hangaatu jechuun nama raadha. Daabboo ka'ee gaanii waan isaatti kitaaba waliin laaquu ansireesiin sitti haasa'u jira. Amma maa kan nan dhiifne qoy maa kan nan dhiifne. Garaa si biraan adeemuu didee. Akkas waliin jaanii namni gisee wal janaajanaan. Si gaafa janaajan tokko kan ittiin beektu ati cufadhu ani cufadhu ati cufadhu ani cufadhu. Wallahi atummaa yoo harki keessa sirratti na cufe malee waliin jaan. Wallahi lazim bar khijiba na kanuma keessa kiyya kana na fadhu kana narraa cufatu kan jawaan. Beebba qaan cufuun danda'u atummaan cufadhu lubbuu laa ilaaha illallah namni dila kana mara walitti khijibu bar. Maal jechuun sun? Amma deemta mati cufate. Kana na dibianu. TikTok ke yaw mamaare natti fideesi. Eshi lubu bakka walla geenya imbadini walla garra ya gari qabadhu shi halkan gari. Ciao. Wal gorfanna. Ya waan takka. Thank you. Awwan kabete tayi utantuma ifran baasedhan wanni sidam. Utantani qabdaa miti. Baqirbu እናውጣለን ተው Utantam. Tay እንዳታውጪ በእናትሽ አባይም ተገዱ በቅርቡ እናወጣለን tay እንዳታውጪ ኤምባሲ ወላሂ አባይ አዱኛ ወዲ እንደምናዲ ዋውን ዳንዱ ወጣፍኔ እንደንዴ ለኪ ከሙታንታ ታና አዱኛኑን ባፈኔ አዱኛኑ ግስገደ ባፈታ ቆይ ሃሮት ይያት እሺ ቻው Demonte susi makan matakat. Warra jirtan, warra shakartan, baka shakartan, warra tahajabtan, baka tahajabtan. Warri na ibsan isabetan na duftan, baka nagaan duftan. Imo warri arhadan duftan, warra shakartan nan biya. Warra arka khofo ka sakatan jechu. In kaso anil mo nama. Serigale, kalti na kasi tusinjuru, isinin jada isinin kabaja. Me yo gandanda me wanta kataka fi solto hajamun kanya fanqabu. Isinitti hajabna share copy link sugoda video kenya takasala lara isinin jalanna kharal kanel kangari kharagu ya gari oromo smoni khalanamni oromo ma waran fate Itoophiyaatti galee jira waan ta'eef